Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya oduu gaggabaaboo yeroo kanaaf qindeeffanneen isinitti himaa oduu waliinan taganyee daagaati. Itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnon pirezidaantii Sudaan Kibbaa waliin marii taasisanii jiru. Turtii isaaniin haala hariiroo biyyoota lamaanii cimsuun danda'amu irrattis mari'atanii jiru. Akkasumas nageenya naannichaa fi ijaarsa dandeettii waliinii irratti haala hojjetamuun danda'amu irratti marii taasisuu isaanii obbo Dammaqaa Mokonnon fuula Facebook isaanii irratti barreessanii jiru. Naannoleen sadii waliin ta'uun naannoo Tigraay fi deeggarsa birrii miliyoona 200 fi miliyoona 82 deeggarsa taasisanii jiru. Naannoo Oromiyaa, naannoo Benishaangul Gumuzii fi naannoon Gambeellaa naannoo Tigraayin deebisanii dhaabuu fi birrii miliyoona 200 fi miliyoona 82 arjoomuuf waadaa galan laatanii jiru. Deeggartichaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, pirezidaantii naannoo Benishaangul Gumuz obbo Ashaadil Hasanii fi kan naannoo Gambeellaa obbo Umod Ujuluun magaalaa Maqaleetti argamuun laatanii jiru. Naannoon Oromiyaa birrii miliyoona 200 fi miliyoona 57, naannoon Benishaangul Gumuz birrii miliyoona 15 fi naannoon Gambeellaa birrii miliyoona 10 laachuuf waadaa galan laatanii jiru. Bulchaa olaanaan bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Dr. Muluu Naggaan deeggarsa taasifameef naannolee kanneen galateeffatanii jiru. Warshaan sukkaaraa Balas waggaatti oomisha kuntaala miliyoona 3 oomishuu danda'u baatii tokko keessatti gara hojiitti galchuuf hojjetamaa jiraachuu korporeeshiniin sukkaaraa Itoophiyaa beeksisee jira. Warshaan kun waggaa 7 duraa birrii miliyoona 200 fi miliyoona 35 ijaarsi isaa kan eegalame ta'us yeroo jedhame keessatti gara hojiitti galchuun hin danda'amnes jedhamee jira. Korporeeshiniin injiineringii sibiilotaa Itoophiyaa hojii ijaarsa isaa geggeessaa tures sadarkaa gadii ta'uu isaan gara sukkaara oomishuutti galuu hin dandeenye jedhan hojii geggeessaa olaanaan korporeeshinichaa obbo Waayyoo Roobaan. Yeroo sanatti ijaarsi isaanii persentaa 65 irra ga'ee jedhamee kan tures 35 qofaarraa akka turedha kan isaan dubbatanii. Sababa kanaan dhaabbanni ijaarsa Chaayinaa waliigaltee haaraan hojii eegaluu isaas ibsanii jiru. Dhaabbatichi waggaa tokko keessatti ijaarsa isaa xumuruun gara hojiitti galuuf yaadamus sababa weerara vaayirasii koronaan yeroo jedhame keessatti xumuramuuf garuu gufuu ta'ee jiraachuudha kan isaan himanii. Yeroo ammaa ijaarsi warshaa kanaa persentaa 87.7 irra ga'ee akka jiru obbo Waayyoon dubbatanii jiru. Warshichi baatii tokko keessatti oomishattis ni galaa jedhamee jira. Egaan daawwattoota keenya gara oduu biyya alaatti gaafa darbinu Hospitaalli Biraazil baay'ina dhukkubsattoota COVID irraan kan ka'ee hojii dhaabuuf jedhamee jira. Biraazil keessatti lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin qabamanii fi du'anii akkaan dabaluun sirna fayyaa biyyattii yaaddoo keessa galcheera jedhe gabaasni jarmiyaa dhimma fayyaa hawaasaa to'atu kan magaalaa guddittii Riyoo di Jeneeroo keessa buufate dhaabbata Fookroos. Akka gabaasa kanaatti kutaan namoonni akkaan dhukkubsatanii keessatti yaalaman kan magaalota kutaalee biyyattii 25 keessatti argamanii dhibbantaa 80 kan caalan qabamanii jiraachuu dubbatee jira. Biraazil kutaalee biyyattii 27 kan qabdu yoo ta'u kanneen keessaa hospitaalonni kutaalee biyya 25 keessatti argaman yeroo ammaa heddumminaan dhukkubsattoota irraa kan ka'e hojii dhaabuurra ga'anii jiru. Guyyaa kaleessaa qofaa biyyattii keessatti namoonni 1972 vaayirasichaan du'aniiru. Kunis lakkoofsa isaa olaanaadha jedhamee jira. Gama kaaniin kaleessa qofaa namoonni qabaman 70,000 yoo ta'an kun immoo lakkoofsa kanaan dura guyyaa galmaa ture irratti dhibbantaa 38 dabaluu agarsiisee jiras jedhamee jira. Biraazil keessatti hanga ammaatti namoonni miliyoona 11 ta'an vaayirasichaan kan qabaman yoo ta'u kanneen keessaa 266 kan caalan du'anii jiru. Biyyattiin lakkoofsa namoota du'aniin US'tti aanuun sadarkaa lammaffaa qabattee jirti. Egaan daawwattoota keenya oduun gaggabaaboon yeroo kanaaf qindeeffannee kanneen hanga ammaa ture qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii.